عندك خدامة ولا بدون؟ ايه عندي خدامة. وين هي نايمة؟ في المطبخ ناديها ناديها خلينا نشوف هي لا موجود. حرام لسه نايمة، هي كانت لسه معايا في اللايف من شوية. طيب انت نايمة هي؟ مم؟ صحيها خلينا نشوفها. لا حرام. Viidiyoon kun dhugumatti baay'ee na kofalchiisa jechuudha. Namni ijaarsa kana dhaggeeffatan jechuudha. Inna gaafiin isaa gaafii ajaa'ibaati. Madaamii tanaa jechuudha. Sarraatenyaa qabdaa, hojjettuu qabdaa jedheeni. Ishiin eeyyen jetteeni jennaan yaamii ittan haasa'aa jedheeni. Ishiin immoo raftee jirti. Jalqaba kushiinaa hirteeteeni yaamii jennaan raftee jirti jetteeni jechuudha. Raftee jetteerna kaasiitii ittan haasa'a kaasi jedheeni jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jaarsichi waan barate malee akkanaan hojjettuu akkanatti hin barbaadu. Yoo kana hojjettuu wayitiitu mana isaanii jira waan wayii barsiiftee natti fakkaata beekte. Isaan yoo waa baratan sarraatinyaa kana kajeelu dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Baay'ee na kofalchiise viidiyoon kun walumaa galattis baay'ee tokko sammuu kiyya keessa deemee gaafis natti uume jechuudha. Egaa nagaan hin dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa hirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa gizee tokko tokko waanuma ajaa'ibaat argina jechuudha. Yoo ka umurii keenya ture ammas kana waa baay'ee arguutti jirra jechuudha. Inna akkuma jalqaba isinii ibsu yaaditti jechuudha. Gizee mana tokko hojjennutti nuti shamarran jechuudha. Sirritti wanti beekuu qabnu dhiira isaaniititti tasallee dhiyaachuun nu barbaachisu jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Tasallee dhiyaachuun nu barbaachisa. Nuti kaayyoon manaa nu baasif dalagaadha. Ijoolleen tokko tokko dhiira isaaniititti dhiyaatanii jaarsota kun shaayibaa akkanaa, jaarsa akkanaa, dullicha akkanaatu amala balleechuu jechuudha. Inna namichi kun madaamii tana wajjinidha. Kan laayivii tiiktook irratti geemii taphachaa jiru. Kanuma keessatti maal jedheeni kaddaama qabdaa yookaan hojjettuu qabdaa gaafate. Ishiinis eeyyennan qaba jetteeni. Jennaan yaamii ittan haasa'uu barbaadaa jedheen. Niif galee jalqaba jecha jirti jennaan kushiinaa jirti jetteen ishiin. Jennaan yaamii ittan haasa'aa jedheen. Jennaan raftee jirti jetteeni. Jennaan kaasi jedhee waa sin garramu jechuudha kolfii bakka itti naqabe kaasii jedheen. Jennaan lakki ka'uu hin dandeechuu rafteerti cubbuudha hojiirra oolte jetteen ishiin kaan nagumaan. Jennaan maali a'uuzi billaa maaliif amma rafuu qabdi kaasitee anatti haasa'uu qabdi ani arguun qaba laaluun qaba jedhe jechuudha jaarsichi. Dhuguma jennaan lakkiin kaatu jedhe jennaan maali kushiinaa keessa raffista bakka sanatti garuu garaa naga'e maali kushiinaa keessa raffista kifiliin hirriba ishii kushiinaadha silaa kushiinaa jirti jette jedheeni jechuudha. Jennaan ishiin qaanofteeti maal jette beektani kifiliin ishii kushiinaa cinaadha anna achi raftii jetteeni jechuudha. Asumarraan illee ijoollee baay'een jechuudha sarraatenyoonni baay'een kan akka kiyyaa hojjettuun kushiinaa madaamii baay'een keenya maal goona kan kushiinaa isaanii keessa rafan hedduu jira jechuudha. Wanti kun anallee na mudateera. Maaliif gizeen jalqaba biiroodhaan hojjedhu sanii mana tokko dhaqee baatii tokko dhugaa kushiinaa keessa rafee jechuudha. Kushiinaa keessatti isaan sa'aatii barbaadan deemanii sa'aatii barbaadan narraa gadi ba'u. Inna mana san keessatti jiini tokko oggaa tokko natti ta'ee naa dhumachuu didee jechuudha waan nama garraamu. Inna ijoolleen akkasitti keessattuu madaamuun oduu of hin danda'i sarraatinyaa bichaa fudhatan iddoo hirribaa kan hin qopheessineef nuti akka namaatitti kan nun herreegne jechuudha. Nuti illee akkuma isaanii wantoonni hedduun nu barbaachisu. Wantoonni hedduunis immoo nu akkuma isaanii san nu barbaachisa. Iddoon hirriba gaariin nu barbaachisa. Amma nuti guyyaa guutuu sa'aatii 24 guutuu hojiirra oolla. Sa'aatii keenya eeggannee hirriba gaarii yoo rafne ta'e miidhaa guddaatu nurra gahaa jechuudha. Kanaafuu dirqama maaltu nu barbaachisa iddoo hirriba gaariitu nu barbaachisa. Garuu kushiina keessa raftee isaan kushiinaan ifuu ni ba'uu ibsaan ni banuu ni ba'uu gaafa san hirribni nama qabu tokko jira. Inni itti deebiiti immoo odoo ati raftu namni tokko fakkii sitti banee ol sitti seenee ibsaa irratti gaafa banuuyyuu hirribni si qabe sun namarraa bada saniin booda akkasitti jechumarratti nama bulchu jechuudha. Ani wanta akkasiin jaaladha amma galata waaqayyo mana kanatti jechuudha kutaa kiyya galee taanan
ani kutaa kiyya galee kutaa kiyyaan jira taana yoo dhufanii karra onkaakko'anii ti malee takkitti nama kutaa kiyya natti ol seenanii namni balbala natti ol banee ibsaan irratti banuun jiru jechuudha. Kanaanan bakka mana kana baay'ee jaaladhe. Ijoollee baay'een garuu kan cunqurfaman cunqursaa iddoo irribaa kan dhabnu baay'ee jira. Asumarraan illee immoo shamarri jechuudha. Ijoollee baay'een injiru jechuudha. Gizee biyya ormaa kana hojjetan dhiirri isaanii yeroo itti haasa'an akka birqiitti kan ilaalan jiru. Akka wayititti kan ilaalan jiru. Kunis nama mudateera micayyoota akka biratti jechuudha. Inna micayyoon ala hojjetti dhufte jechuudha iddoon hojjennu. Kanaaf baatii lamaaf ishee fidatan. Micayyoon tun nama isaanii yoo argitu lafuma hanqatti akka wayii kana godhatti kan haasaa beeku shiidha kan hojii beeku shiidha kan dhiqannaa beeku shiidha dhugaan sinitti warri dubartootaatu maaltu mana keenya dhufe jedhanii dhugaan sinitti hima. Inna ijoolleen tokko tokko akkanatti dhiira isaaniitti fuula kennitanii gaafa boru anaatirraan mataarra namarra ba'an ofirraa dhorkuun hin danda'amu jechuudha. Siniif galee kanaaf isaan yeroodhaan ofirraa dhorkuun nama barbaachisa. Jaarsichi waa barateeti manatti waa barateeti sarraatenyaa yaami jedhe malee akkanatti hin yaamin jedhu jechuudha. Lafaa ka'ee sarraatenyaa nama hin beekne tokko yaami tanaasaa hin jedhu. Dhumarratti illee waa baay'ee haasa'e jechuudha jaarsichi. Waa baay'ee ani viidiyoo muree tan galche hin galchine jechuudha. Inna namitti nuni qaanuftee afaan qabatte gizee jaarsichi akkas jedhu irrifatte jechuudha haasaasaati irratti waa baay'ee haasa'e waan ta'eef jechuudha. Inna ani sinnatti hin toltani sarraatinyootatu natti tolan sarraatinyoota malee madaamota biyya kanaa natti hin toltan jedhee afaanuma baase mee maal jettu sin amma kana fa'a baay'ee tokkoon kolfeeni agaani kolfesinillee akka kolfetan baergixi jechuudha. Inna kanaafuu jechuudha ijoolleen tokko tokko nama isaaniittis ka ijoolleen teenya baay'een kan isaanittis heerumanni jiru isaanitti gaafa heeruman akka waan mangistii ta'anii wayii kan itti fakkaatu jiru. Garuu jireenyi keenya ijoolleen akkas goota sun jireenyi keenya akka addaaminatti jalaa hin ba'u jechuudha. Tirfiin diqaalaa isaanii deechanii saniin booda diqaalaa isaanii sinirraa fudhatanii sinimmoo biyyatti booletti gadsin darbu jechuudha. Inna biyya kamis dhufe biyya kami biyya arabaatitti jechuudha. Aga feetoo teechi aga feetoo jiraatte zeegaa biraan fudhattu jechuudha. Keessattuu Saudi Arabiyaatti zeegaa kee jijjiirrachuu hin dandeechu jechuudha. Insarmani jechuudha. Siniif galee amma Ameerikaa odoo ta'ee waggaa 5 odoo Ameerikaa keessa jiraatte zeegaa Ameerikaa fudhachuu ni dandeecha. Lammii biyya Itoophiyaa zeegaa jechuun lammiidha. Siniif galee lammummaadha. Lammummaa biyya keetii jijjiirrachuu hin dandeecha Ameerikaa keessatti waggaa 5 booda. Garuu biyya Arabaa keessatti waggaa 5 miti waggaa 15 waggaa 25 odoo teeche odoo biyya kanatti dhalatte lammummaan biyya kana akka laayyeetti namaan kennamu jechuudha. Arabni lammummaa ishii nama biraaf ittiin dabaluu hin barbaaddu. Siniif galee akkasiidha. Kanaaf nama isaaniitti heerumnee isaa wajjin jiraanna jettanii warroonni dhiira kun dullecha akkanaa kana faa jala afaan bantan jireenya keessan guutuu balleessituun sinin jechuu jaalladha. Isaan irraa fagaachuudha. Keessattuu nama isaanii dhiira isaanii irraa sirriitti fagaachuun nama barbaachisa jechuudha. Dhugaa anamma jechuudha. Yoo natti dubbatan mana kana hin jirti ijoolleen dhiiratis namichis baay'ee jira jechuudha. Yoo natti dubbatan akka nama hin dhageenyetti jedhee deema jechuudha. Hin dhageechuu gaafa naan jedhantu jira. Gurraan hin dhageechu kan gaafa leelaan naan jedhu leelaan guyyaa gurraan hin dhageechu ishiin duudhaadha naan jedhu jechuudha. Waan siin garraamu. Oduma dhaga'uun akka nama hin dhageenyetti jedhee biraa deema. Achii madaamiin dhuftee na gaafatte maal jedhuun jedhaan jechuudha akka nama hin dhageenye. Maaliif isaa wajjin haasaa akkasitti baay'isuun of miidhuuf malee of nama fayyadu jechuudha. Siniif galee isaan bakka oduma dhagaan irraa zim jettee wallaaltu fakkaatte biraa yoo deemtedha kan nama taatu malee nan jira gaafa jette na dhofsiitu dhufa waan ta'eef gizeedhaan of eeggannoo akkuma natsaa fayyaa keenya biyyaa baane natsaa fayyaa keenya biyyatti galuuf sirriitti of eeggannoo gochuun nurra jira jechuudha. Fayyaa keenya guutuu akka biyyaa baanetti biyya keenyatti galuu qabna malee likiskisnee qaama keenya balleechisnee isaan jala likiskisnee maallaqaa jenne iyyummaadhaan jiraachuu wayya jechuudha. Dhugaan siin jira. Beezawee isaa afaan banuurra iyyummaadhaan biyya ofii keessa jiraachuun waa hunda caala nama gammachiisa jechuudha. An akkasitti fudhadha akka mataa kootiitti siniin jedha. Egaa kana fakkaataa jaarsichoon kolfaan nu fixee ani viidiyoo kiyya samarraanan goolabaa isinis yaadaaf qabdan saanduqa koomentii jalatti barreessadha. Waan nu wajjin turtaniif ulfaadha galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.